Oduu jalqaba bal'inaan Simbraangeen nu yolaallu bara oomisha 2015-16tti qonna jallisii qamadiin hojjetameen callaan kuntaalli miliyoona 90 ol argamu ministeerri qonnaa beeksise. Ministeerichi raawwii hojii ji'a 9 gamaggamuun karoora hojii bara 2017 irratti mari'atee jira. Hirmaannaa naannolee fooyyessuu fi hojii hojjetameen bu'aan gaariin argamuu fi bara oomisha itti aanutti oomishtummaa dabaluu fi xiyyeeffannoon kan hojjetam ta'uu ministeerri qonnaa Dr. Girmaa Amantee dubbatanii jiru. Baayilu Geetachoo gabaas dabalataa kana qindeesse. Hojiileen oomishaaf oomishtummaa qonnaa guddisuuf bara oomishaa 2015-16tti hojjetaman bu'aa olaanaa argamsiisuu isaanii gamaggama raawwii hojii ministeera qonnaa fi biiroolee qonnaa gaggeeffame irratti eerameera. Keessattuu hojii xiyyeeffannoo hordoffiif deeggarsaa naannoleetiif kennameen bu'aa qabatamaa fiduu kan danda'ame ta'uu ministeerri ministeera qonnaa Dr. Girmaa Amantee dubbatan. Hojiilee xiyyeeffannootti kennamee jira. Tokko keessumaati hojii misooma qamadii jallisiiti. Sakana bara kana miliyoona 3 hojjechuudhaaf karoorfanne gara miliyoona 2.97 lafaan milkeessinee jirra. Oomishni walitti qabameen xumuramne garuu hanga yeroo gabaasni kun qindaa'etti gara kuntaala miliyoona 95 ta'u walitti qabamee jira. Karoorri keenya 120 walitti qabuudha. Akkasumas immoo yeroo arfaasaa kana dabalataan gara miliyoona 3tti kan siqu lafa arfaasaadhaan misoomsuudhaaf karoorfanne kan turre. Roobni arfaasaa bara kana baay'ee bareedaadha. Isa kanattis fayyadamnee raawwiin keenya gammaatti arfaasaa wajjin jirus lafti gara miliyoona 3 ol qophaa'eeti kan jiru. Baroota oomishaa itti aananittis oomishaaf oomishtummaa dameelee qonnaa garaagaraatti sadarkaa olaanaan dabaluudhaaf xiyyeeffannoon kan hojjetamu ta'us Dr. Girmaan dubbatan. Waggoota lamaan dhufan kana caalaa taargeetii keenyachi bunni hojjechuu qabnaadha. Akkuma fakkeenyaatti yoon kaase fakkeenyaaf cuucii guyyaa tokko bara kana akka waggaatti miliyoona 62 rabsuudhaaf kan karoorfanne. Karoorri keenya ji'a hanga 10tti jiru kun gara miliyoona 50ti. Miliyoona 57 raawwannee jirra. Kanaaf karoora keenya waggaa milkeessuu akka dandeenyu kan namatti agarsiisudha. Bu'aalee oomisha qonnaa akka biyyaatti argamaa jiran keessaa harka walakkaa ol naannoo Oromiyaa irraa kan argamu ta'uusaa hoogganaan biiroo qonnaa Oromiyaa obbo Geetuu Gammachuu kan himan. Oomishtummaa kana fayyadamummaa qonnaan bulaa giddu galeessa godhachuun fuula duratti itti fufsiisuufis karoorfamee hojjetamaa kan jiru ta'uu eeraniiru. Yaadamni kabajamoo pirezidaantiin naannoo keenyaa qabatanii nutis akka biiroo qonnaa itti qabneetoo karoorsineetoo hoogganaatoo jirru garaagarummaa uumaa dhufuusaa jijjiiramni naannoo kanarratti dhufaa jiraachuusaa qonnaan bulaan horsee bulaan keenya yeroo ammaatitti maalan oomishaa qofa osoo hin taane hagamuun qusadhaa kan jedhu yaaduu jalqabuusaa waan qusatu sanarraa immoo gara investimentiitti ceessaa too deemuun keenya gara fuulduraatitti abdii guddaa qonnaan bulaa keenyaafis abdii guddaa qonna keenyaafis akkaataa ittiin ta'uu danda'utti hojiin kun kan gaggeeffamaatu jiru. Dr. Iyyaasuu Abrahaam hoogganaa biiroo qonnaaf qabeenya uumamaa mootummaa naannoo Tigraayiti. በክልላችን 5 ሰብሎች በተለየ መልኩ ምርትና ምርታማነት ከማሳደግ አኳያ እንሄድበት ነው ያለው። Akka naannoo keenyaatti gosoota midhaanii 5 irratti xiyyeeffannoo addaa kenninee hojjechaa jirra. Oomishaa fi oomishtummaa daran fooyyessuuf hojjechaa jirra. Lammaffaa gama hojii maaddii guutuutiin horsiisa lukkuu, kanniisaa, horii foonii fi aananii fi ashaaraa magariisaa irratti xiyyeeffannee hojjechaa jirra. Bara oomishaa itti aanuufis qophii gaarii gochaa jirra. Oomishaa fi oomishtummaa qonnaa daran guddisuu keessatti hojiin qulqullina dhiyeessiiwwan callaa guddiftuu xiyyeeffannoo olaanaan itti kenname hojjetamaa kan jiru ta'uu ammoo daayireektara olaanaa abbaa taayitaa qonnaa Itoophiyaa Ambaasaadar Dirribaa Kumaa kan dubbatan. Qulqullina sanyii yoo fudhanne amma sanyiin kun biqiluu danda'amoo hin danda'u kan jedhu laaboraatooriidhaan ilaalla. Akkasumas sanyiin kun dhibee irraa bilisa moo miti kan jedhu ni ilaalla. Karaa biraatiin immoo sanyiin kun jiidha qabachuu hin danda'aa kan jedhu agirooklaameetii inni keessatti hojiirra oolu sanatti isa faana deemuu hin danda'u kan jedhu ilaallee hamma ammaatti sanyii gara kuntaala 900 ol qulqullaa'ee jira. Kuni dabalaati kan deemu hanguma gara waxabajjiitti sanyiiwwan adda addaa dabalaa waan deemuuf dhiyeessi isaa dabalaati kan deemu jechuudha. Sana booda fudhatee kan rabsu ministeera qonnaati. Waliigalaatti hojiileen qonnaa kunuunsa qabeenyaa uumamaa, ashaaraa magariisaa, oomisha dammaa, qurxummii, bunaa, kuduraaf muduraa fi kanneen birootiin bu'aa abdachiisaa argamaa jiru daran fooyyessuun itti fufsiisuuf kan hojjetamu ta'us eerameera.
Rakkoo hannaa fi malaammaltummaa sektoraalee mana hojii keessatti mudatanii dursanii to'achuu fi olaantummaa seeraa kabachiisuu fi hubannoo safuu uummataa bu'uura godhatee fi hojimaata seeraan raawwatamuu uumuun barbaachisaa ta'uu Komishinii Naamusaa fi Farra Malaammaltummaa Oromiyaa beeksise. Komii hawaasaa rakkoo qulqullina ijaarsa piroojektota walqabatee ka'uu hiikuu fi hojii abbaan taayitaa konistiraakshanii Oromiyaan hojjetamu hojimaata malaammaltummaa fi saaxilamee akka hin taane leenjiin hubannoo uumuu hooggantootaa fi ogeessota mana hojichaa fi kennamee jira. Asfaalammaa gabaasa dabalata qaba. Malaammaltummaan tooftaa fi amala badaa guddina dinagdee biyyaa miidhuu fi hojimaata hariiroo hawaasaa fi ijaarsa biyyaa qormaataaf saaxiluudha. Uummanni Oromoo bakka ragaan argaa dhageetti hin jirre tanna raawwatamuuf safuun sirna isaa eeggataa ture. Barsiisaa Leenin Quuxoo Yuunivarsiitii Siivil Sarvisii Oromiyaatti qorataa aadaa fi duudhaati. Yakkootan aadaan Oromoo, duudhaan Oromoo tartiibeessu keessaa yakki jalqaba yakka lubbuu namaatii ol yakka malaammaltummaa ka jennu hanna ka jennu kanaa jechuudha. Kanaaf hidhatu Oromoon hanni baay'ee safuudha. Ammoo horiin hanna ilmatti hin taru jedhan, ilmatti hin darbu jedhan si balleessa malee ittiin hin jiraattu jechuudha. Hojii hannaa fi malaammaltummaa sababa kamiifuu hojjetame hin beeku jechuun itti gaafatamummaa jalaa bahuun hin danda'amu. Kanaafis akka dhuunfaattis ta'e itti gaafatamummaa manneen hojii mootummaa keessatti adeemsa seeraa beekuu fi hubachuun dirqama. Obbo Abdii Asaffaa Inistituutii Leenjii fi Qorannoo Seeraa Oromiyaatti ogeessaa fi leenjisaa seeraati. Hojii mootummaa karaa hin malleen geggeessuun maal akka ta'e, sanadaalee mootummaa gara sobaatti geeddaruun maal akka ta'e, oor sanadaalee kana immoo yoo ofiillee geeddaruudhaa baatan namni itti akka fayyadamu taasisuun yookiin immoo itti fayyadamuu dhumti mataan isaallee yakka akka ta'e kanaaf kan kana fakkaatan tarreessuudhaan tumaalee yakkootaa kana adabbiin isaanii kanadha. Isin immoo amala kanarraa akkasitti of qusachuu qabdu. Yoo akkas ta'e sarara seerichi kaa'ee jiru sana osoo hin ce'in tajaajila kennuu dandeenya jenneetu general awareness creationidha jechuudha. Kun hubannoo uumna. Hojiin ijaarsa piroojektota qulqullina dhabuun maddisaa malaammaltummaan kan wal qabate ta'uu qorannoon adda baasneeraa jiru. Komishinara Komishinii Naamusaa fi Farra Malaammaltummaa naannoo Oromiyaa Obbo Abdallaa Oogate. Kanaaf hooggantootaa fi gaggeessitoota ogeessota mana hojii biiroo abbaa taayitaa konistiraakshanii Oromiyaatiif waltajjiin hubannoo uumuu qophaa'u himani. Piroojeektiin tokko maallaqni miiliyoonni hedduu irratti ba'ee qulqullina dhabuudhaan yoo kufe maallaqatu achirratti badaa, humna namaatu achirratti badaa, beekumsatu achirratti dhangala'ee jira. Xumurri garuu kan uummata boochisuuf komachiisu, kan mootummaaf uummata addaan dhiibu wal komachiisu yoo ta'e kuni hanna caalu jenneeti nuu kan fudhannu. Hanna caalu kasafuuf keessaa hin qabne. So achirra osoo hin geenne maal gochuu qabnaadha kan amma hojjennu. Piroojektonni ijaaramanii ka'anii tajaajila gahaa kennuu dhabuun komii hawaasarraa ka'u ta'uu dubbatani. Rakkoo kana furuu fi to'achuuf galtee safuu hawaasaa fayyadamu seerota idilee yakkaa fi addaa keessatti waan jiru irratti dursa hubannoo uumuun olaantummaa seeraa kabachiisuun barbaachisaadha jedhan. Miidiyaa OBN sagantaa caa'aatiin rakkoolee piroojeektii irra jiru, rakkoolee tajaajila irra jiru, rakkoolee kunuunsa haala naannoo keessa jiru, qulqullina irratti jiru yeroo baay'ee torbaan hin baasan hin dhageenna. Maaf ta'a ka jedhu kana dhaabbata kana wajjin abbaa taayitaa kana waliin sirriitti ilaallee kan hojjennuuf gara natti deema. Abbaan taayitaa konistiraakshanii Oromiyaa hojiiwwan fooyyoo hawaasa fayyadamoo taasisanii fi dhiibbaa tajaajila irra ga'u ittisuu fi xiyyeeffannoon hojjetaa jira. Amalli hojii seektarichi jalatti haammataman rakkisoo ta'uun ga'umsa raawwii hojjetaa cimsuu fi hubannoo uumuu akka barbaachisu hoogganaan biiroo abbaa taayitaa konistiraakshanii Oromiyaa Injiinar Naatanaal Geetahuun ibsaniiru. Egaa hubannoo kana booda namni accountability fudhachaa deema. Balleessaa isaatis itti gaafatamummaan akka inni jiru hubatee deema jechuudha. Seera jiru hin beeku taanaan seera amma hubachaa jira. Ogummaa yoo ta'e ogummaa sana dagaagsaa jirra. Kanaaf namni waan hojjetu irratti of eeggannoodhaan accountability booda dhufu maal akka ta'e hubatee itti gara hojii seenaa jechuudha. Kana yoo ta'e ati fooyya'insa dhufuu danda'a jennee yaanna. Kana gochuudhaan immoo moor eegaan biiroo silaasii jedhee Farra Malaammaltummaa fi abbaa langaa wajjin ta'uudhaan sirna sana moo cabsee kan dhufe irratti tarkaanfii fudhachaa deemuudhaan warroota biraatiif immoo kan ittiin irraa baratan godhanii deemuun kutannoodhaan itti seenamuu barbaadanna sarratti hojjechuun dirqama ta'a jechuudha. Bu'aa leenjii fi hubannoo kennuurraa argamuun hanga komii tajaajila dhiyaatu xiqqeessu safuu fi duudhaatti deebuun bu'aa qulqullina raawwii piroojektootaa mirkaneessuu fi miidhaa hojiirra ga'uuf itti gaafatamni akka jiraatuuf kan tumsu ta'uun waltajjii kanarratti himameera.